Akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota sagantaa Galoo Show. Kun akkuma isin beektan sagantaa Galoo Show isiniif dhiyeessu torbeetiin keessummoota garaagaraa qabatee isiniif dhiyaachaa turuu isaanii yaadattu. Har'as keessummaa tokko ni qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Keessummaa korraa wanti yaadda godhu faarfattoota keessattis lallabdoota raajota keessattis nama argamu. Gama kamiiniyyuu nama isin beektan jechuudha. Isaa qabadheen gara istiidiyootti dhiyaadhee jira. Keessummaa nanarra qabadhee isiniif dhiyaadhee jiru komeediyaan Waaqoo Geetaachooti. Mee turtiin keessa nama dhumaatti na wajjin haa ta'u. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan na eegde. Tolettee kabajaan waamicha kabajeessitti argamuu keetiin. Sodaadheen ture gaaffii ati namoota kaan gaggaafattu ilaalee. Egaa Waaqayyo na gargaara deeman yaadde. Komeediyaa waan jedhu kan afaan Oromootiin barbaadaan ture maal jedhama? Baaceessaadha moo baaceessaa? Baaceessitu inni. Ani beeku dhugaal tokko tokko baacoo sin jedhama nama taatoo baacoo hojjetu sin jedhama. Ammaaf komeediyaanii moo yoo jenne gaarii natti fakkaata. Amma warri afaan Oromootti beekumsa gahaa qaban jecha waaltaa isaa nuu kennanitti. Amma sirraa uttachuu keeti? Amma sirroofneedha. Amma sirraa natti fakkaata. Mee kallattii maal jiru amma gara gaaffii kootti dabarsaa maaliif jennaani iddoo baay'eetti interviyuu baay'ee taateettaa namoonnis kan si beekanii komeediyaanii ta'uu keetiin gama garaagaraatiin saba keenyaaf dhaamsa gurguddaa yookaan ergaalee jajjabaa gama kamiinuu daddabarsaa turteetta. Anis mee kallattii maan gara gaaffii kootti si dabarsaa akkamittiin dhiifama goote gama kitaaba kee wajjin wal qabsiisanii seenaa kee wajjin wal qabata waan ta'eef kun jireenya kee keessaa gar tokkodha wanti kaafamu. Dhiifama akkamitti goote ati? Dhiifama akkamitti goote ni gaaffii gaariidha. Namni baay'een dhiifama gochuu kee dhagayeetu itti gammada isa dhibaa baay'een isaa garuu dhiifama gochuun dura wanta jiru baay'ee isaa nama baay'eef gaaffiidha. Namoonni baay'een na gaggaafatanis jiru akkamitti nama abbaa ofii ajjeeseef dhiifama godhu ijaan arganii akkamitti dhiifama godhu akkamumatti dandeessee ilaalta. Namoonni jedhan jiru dhugaa isaaniiti. Ani nama addaa ta'ee nama cimaa ta'ee garaan koo jabeessa ta'ee jira miti baay'ee waaqatti dhiyaadheen dhiifama godheetu hin taane gargaarsuma Waaqayyooti. Kana wajjin wal qabsanii waan ati humna hin qabne ijaa baachuu waan hin dandeenyeefidha. Dhiifama godhame immoo akka yaadatti gaafa kaamu jira. Kana jechuun maal jechuudha namoota ajjechaa kana raawwatan hunda isaanii tokko tokko irratti ijaa baachuu waan hin dandeenyeefu filannoo biraa waan hin qabneefi gama dhiifamaatti naanneffate waan ta'e jedhamee yaaduun ni kaa'aman jiru. Inni kun amma dhugaadha. Yaa kuni tootaalii sobaadha kuni dhiifama gochuutu ulfaata. Gaaffiimti nama baay'ee akkamitti dhiifama gooteedha. Dhiifama gochuutu ulfaata malee ijaa baachuun salphaadha waa balleessu. Ijaaruutu cima malee diiguun salphaadha isa jedhamu beekta miti. Kanaafiyyuu maal sitti fakkaate macaafuma qulqulluu keessaayyuu jira amma gooftaa Yesuus gaafa isaan waraanaa jiran sana fannoo irratti ol ba'eeyyuu utuma waraanamuuti kan inni dhiifama godhe. So miidhaman qabu miti wantichi sin dhukkubsuu miti inuma si dhukkubsaa inuma si dhiigsaa inuma si boossisaa inuma si gaddisiisaa garuu gaafa ayyaanni Waaqayyoo si baay'atu waan tokko gaafa gootu dhiifama gaafa gootu immoo boqonnaan isaa kanuma keeti situ gammachuutti argataa jechuudha. Kanaaf malee ijaa baachuuf salphaadha. Inni mana keenya gubee kibiriitii 2-3 caalaan qabu ture. So ani immoo kibiriitii 2-3 bituun natti ulfaatu mana namaa gubuudhaafi so ijaa ba'uun cimeetu hin taane Waaqumatu na gargaaree karaa isa kanatu fooyya'aadha jedhee waan hin yaadeef. Garaa dhiifamaa kana akkaataa jechuun gaggeeffamaa furaatiin argatte moo sababa maantii Waaqayyoon beekan keessatti guddatteen sii dhufe garaa dhiifamaa qabaachuun kuni gama kamiin si argamsiif? Maatii keessatti guddachuu yoon siin jedhe ulfaataadha. Amma maatiin ijoollee abbaa koo ajjeesanii baay'een isaanii maatii kiristaanaadha. Amantaa tokko hordofna. Kanaafuu maatii kiristaanaa keessatti guddatteef qofa garaa dhiifamaa qabaatte jechuun ulfaataadha. Ga'een isaanii akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Garuu waaqumatti si gargaara al tokko tokko Waaqayyootuma ayyaana si baay'isa karaa kee qabee namoota baay'ee barsiisuu gaafa barbaadu Waaqatu carraa jireenyaa kana keessa si fida. Sana booddee wanta hundumaa immoo gaarummaaf godha miti sana booddee gara gaariitti deemaa jechuudha. Wanti ati goote wanta jajjaboonni biyyaan kun yookaan immoo beektonni biyya keenya keessatti gochuu dadhabanidha. Keessumaa abboota amantii bira yoo deemtes garaan dhiifamaa baay'ee muraasa. Namoota biyya bulchan yookaan immoo gurguddootuma biyyaa gaafa fudhattee ilaaltus immoo dhiifama gochuun wanta ulfaataadha. Waan salphaa fakkaata garuu wanta ulfaataadha. Gaafa dhiifama gootu hawaasa keenya keessatti akka dabeessaa tokkotti lakkaa'amta. Akka jechuun nama dabeessa ta'ee itti ilaalamta. Gama miidiyaatti garuu gaafa dhuftu akka mo'ataa tokkotti lakkaa'amta. Kana gidduu galeeffatteeti immoo maaltu sii gale? Macaafa keessaa dhoksaan sii gale jira. Mee dhoksaa sii gale kana immoo hawaasa kanaaf ifa godhiitii namoonni hawwatanii kana. Yaa gaaffii baay'ee gaariidha. Dhugaadha hawaasa keessaa namoonni baay'een akka waan ati dabeessa taate akka waan ati waa gochuu dadhabdeetti kan fudhatan jiru. Warrumti kun iyyuu dogoggoraa jedhanii yaadan. Maaliif akkuma aadaatti yoo ilaalle amantii keessaa yoo baane iyyuu Oromoon aadaa qabaa safuu qabaa
warra gumaa wajjin akkamitti akka araaramullee qaba. Oromoon nama ajjeeste yoo namni tokko maatii keessaa si ajjeese seeratti gumaa baasan iyyuu qaba. Kanaafiyyuu aadaama sanatti iddoo wayitti cabeetu malee wal ajjeesuun kun kan akkas baay'ataa dhufe aadaama keenya keessa iyyuu jira siin jechuu fedhin. Miidiyaa irratti gaafa dhuftee dhiifaman godhe jettu namni baay'een si jaallata, namni baay'een si dinqisiifata, beekamaadha kun. An garuu sana barbaadee mitan sana akkamittan hin barbaanne siin jedha erga dhiifama godheetii waggaa 3 booddeen dubbadhe miidiyaa irratti iyyuu. Maaliif taateen sun kan inni ta'e waggaa 3 duradha. Waggaa 3 booddeen akkaataan itti dubbannaa kootiyyuu dingatuma ture. Miidiyaa wayii wajjin intarviiyuu gooneetu eessaa akka dhaga'an hin beeku. Kitaaba koo keessatti iyyuu hin barreessine. Dhiifama godheera jedhee kitaaba koo keessatti hin barreessine. Maaliif ofimuu hin barbaanne an jabaadha an cimaadha isa jedhu sana hin barbaanne. Kanaafiyyuu namoonni baay'een na gaafatu amma kitaaba kee dubbisneerraa paartiin dhiifamaa sun keessa hin jiru jedhu. Dhiifama ofii makoof hin godhe malee ani ittiin kitaaba barreessuuf hin goone. Ittiin nama impress gochuuf hin goone jechuudha. So miidiyaa irratti gaafa dhuftu namni si jaallataa si kabajaa inni immoo gaarummaa maaf ta'a jedhee yaada. Tarii namni tokko lama sababa koof jedhee nama tokkoof dhiifama yoo godhe maatii isaaf dhiifama yoo godhe inni waan guddaadha jedhee waan inni yaaduuf. Akka gurmooftanii hojii hojjettaniin baay'inaan beekamtiin keessan daddabaleetu jira. Gama hojii keessa hojii wantoonni wal qabatan wantoota baay'ee jiru. Mee wanta isin hojjettan kana gama waldaa kiristaanaa keessatti gama tajaajiltoota wajjin wal qabsiisanii inni isin hojjettan kuni warra hin amanne biratti akkamitti haa ilaalamu? Akkaataan hojii keessan kuni isa warra amananii fi galuu danda'amu fakkeenyaaf dhoksaa waldaa kiristaanaa keessa jiru inni beeku biishisayyuu beeka dubbachuu baateyyuu inni beeka warra hin beekneefoo ergaa maalii qaba kun? Kun gaaffii ulfaataadha. Dhugaa dubbachuu fi inni waldaa keessaa hubata garuu innumti waldaa keessaa baay'ee isaa kan hin hubanne jira. Wanta ati hojjetu tokko tarii maqaa waaqayyootti qoosuudha kan jedhu jira. Maaliif faarfannaatti qoostaa? Maaliif lallabatti qoostaa? Nama dibata qabutti maaliif qoostaa kan jedhu jira. So nuti kan hojjennu kaka'umsa keenyatu murteessaadha. Yaadi keenya jalqabaa waldaa kiristaanaa keessa yaadi hamaan galaa jira. Yaadi macaafa qulqulluu booressuu danda'u galaa jira. Kanammoo kennaa keenyaan dandeettii keenyaan akkamitti dura dhaabbachuu dandeenyaadha. Kanaafiyyuu faarfannaan afaan Oromoo faarfannaa macaafa qulqulluu irraa maddee faarfannaa ergaa qabu faarfannaa amantichas madaalu ta'uu qaba jenneetu itti amanne. Sanaaf kaane akkamittiin uummata keenyatti immoo agarsiisna isa jedhu inni barsiisu macaafa qulqulluu keessaa luqqisii baaseetti. Inni luba ta'ee hin gorsa. Sigaleera mitiire inni gubbaa waaqarraa ergaa fidu immoo ergaa sanaa fideetu itti dheekkamee namoota sirreessa. Kennaa waaqayyo nuu kenne jennee amannu immoo aartiidha, diraamaadha. Nun immoo karaa sana hojjechuu barbaanne jechuudha. Fakkeenya yoo fudhattee ilaalte amma televezyiiniin baay'eetu jira kan hafuuraa. Televezyiinii hafuuraa sana irratti namoota kiristaana keessaa gaafa seexana baasanii hundumatti ilaala televezyiiniin sun. Sigaleera mitiire inni amannes inni amanus ni ilaala. Garuu hojii hojjetamaa jiru beeksisuudha wantichi malee nama waldaa keessa jiru irra seexana jira jechuu danda'ama namni baay'een yeroo televezyiinii irratti argu. Garuu televezyiinii maaliif fayyadamti waldaa kiristaanaa? Qaqqabumsa ishee bal'isuudhaaf namoota baadiyyaa jiran namoota biyya alaa jiran sana qaqqabuudhaaf. Nuti amma waldaa keessa deemnee waltajjii irratti hojjenna yoo jenne iccitii waldaa eeguudhaaf waldaa Oromoo kumootamaan lakkaa'aman sana hin fixnu bara umurii keenyaa guutuu jechuudha. Dhumarratti ulee qabannee diraamaa hojjechuudha. Kanaafiyyuu bifa biroodkaastii sana fayyadamne namootni amantii ala hin jirre garuu amantichaaf akka dhaabbannu amantichi qulqulluu akka ta'e caalaatti atiyyuu beekta gaal tokko nageessaa faarfannaan tokko sirbaa kan jedhu jira. Bakkee mataa'e sirbituu amma fakkeenyaaf sirbituu tokko wajjin haasa'ee beekan. Maaliif gara waaqaan dhuftu gaafa jiru asiisin sirbina achiisin sirbina rakkina maalii qabaa? So namootni akkasii amma amantiin keenya qulqulluu akka ta'e macaafa qulqulluurraa akka dhufe isa waaqaa dhufe sanarratti akka stiikii isarratti jabaannee akka hojjennu akka hubataniif gargaaraa jedheen yaada. Kana jechuun immoo hundumtuu yaada keenya hubatee wajjin jiraatu hin taane mormiin numa jiraata. Egaa akka waan dhoksaa waldaa kiristaanaa keessa jiru gadi baastanii haasaa jirtanii tokko immoo qaawwa waldaa kiristaanaatiif itti dabalata akka isin taatanitti fudhachuu danda'an jiru kun. Hin fudhata namni baay'een. Anis yaada kana nan deeggaran al tokko waldaa keessatti rakkoo qabdu tokko nama sana wajjin dubbachuun gaariidha. Amma fakkeenyaaf yoo ati miseensa waldaa keenyaa taate yoo dogoggora wayii qabaatte dogoggorri kee kana sirreeffadhu jechuun gaariidha. Namni akka keetii miliyoonni tokko yoo jiraate garuu miliyoona tokko sanarra deemuu waan hin dandeenyee fi carraa ittiin si qaqqabnu sana goonaa jechuudha. Garuu iccitii waldaa kiristaanaa eegamuu qaba. Gaafa wal sirreessitullee akkaataa itti sirreessu gochuu qaba.
sana dabalatee dogoggora xixiqqoo hojjennes jiraachuu danda'a. Namni hundumtuu perfektii miti yaaduma gaarii qabaannee. Waan isin tajaajiltoota irratti ijaa baachuuf hojjetan fakkaata gama tokkoon gaafa qalladanii qaltiin keessanii taphii keessan suni aarii wayii waan qabdu fakkaata. Aarii waan qabdu qabdu waan akkasii jiraas bira. Waan akkasii dhugaa dubbachuuf gaafa diraamicha hojjenne akkasitti yaadne. Amma yeroo diraamicha erga hojjenne booddee tajaajiltoota tokko tokko nan arga namoota waaqayyoon tajaajilanii jechuudha. Maaliif nu arrabsitee naan jedhu namicha sana nan arrabsine yeroo siin jedhu maaliif akka fudhatan naan galle ergaa sana malee al tokko amma maqaa isaan na'u waldaa namicha tokkoon deemeen sagantaa masaa hirmaadhee dhumarratti dudduubatti na hambisee maayii dogoggora argite qabdaa waan yaadi keenya akkaataa itti dhiyeessine tarii baay'ee guddatee egzaajireettee mul'achuu danda'a malee namoota waaqayyoon kabajnaa dibata isaanirra jiruun kabajnaa namoota waaqayyoon tajaajilanii wajjinis hin kadhannaa hariiroon keenyas immoo jabaadha namoota sana wajjinii garuu tokko tokko keessa deemee sa'aatuu wajjin immoo walii galuu hin dandeenye. Amma seera kakuu fa'aa keessatti jechuun abboommi Musee wajjin wal qabateeyyuu maqaa waaqa keetii akkasumaan hin dhayin waan kan jedhu barraa'ee jira. Gaafa isin maqaa waaqa keetii akkatti qalladdan kana wanti itti dhaga'amu jira moo hin jiru? Erga hojjennee booddee taa'ee diraamaa keenya tokko tokko gaafa ilaalu waan natti ulfaatu tokko tokko jira. Calluma jettee waan hojjetu tokko tokko al tokko tokko jira miti sanyii masa yeroo gooftaa Yesuus qabuuf fedhe Phexros hin qabdan deema gurra namichaa xaarraa godhee buusee jechuudha. Achi booddee dhiisi immoo jedhe Yesuus. Akkas waan goone wayii natti fakkaata waan gurra namaallee namarraa murree garuu Kiristoosiif hinaaffaa qabdu baay'ee isaa fudhattee maddaftee gaafa dhattee namarra buustu akka malee itti fayyadamuu dandeessa. Inni natti dhaga'ama xiqqoo sana yoo namoonni akkasitti yaadan yoo jiraatan immoo asiin dhiifaman gaafadhaa. Hojii kana booddee hojjennu immoo maqaa waaqayyoo akkasitti akka dhoofnee fi waa daangalaa jechuudha. Garuu yaadi keenya inteenshiniin keenya ergaa gaarii dabarsu hinaaffaa mana waaqayyoof qabnuuf malee tajaajiltootarraa jibba yookiin aarii qabaannee miti. Gaaffiin akka dabalataa ta'e kaasuu tokko jira gaaffii mammaa kana wajjin wal qabatu. Jaamaa dura dhagaa kaa'uu yookaan immoo gufuu dhaabanii akka inni hin dabarre gochuu hin fakkaatu gochi keessan kuni warra kaaniif miidhaan qabu. Si'a maqaa waaqayyoo kanaan qallannu jechuu kooti. Qabaachuus danda'a. Carraan hin qabaannes immoo guddaadha jedheen yaada. Amma fakkeenyaaf namni tokko amma baay'een rakkoon waldaa kiristaanaa keenya keessa jiru amantoota baay'ee ofitti dabaluu irrayyuu warruma qabnu iyyuu eeggachuu dadhabaa jirra. Hin beekta gaa namoonni waldaa keessaati akkamitti akka deemaa jiranii. Innumti waldaa keessa jiraatu iyyuu amma fakkeenyaaf gooftaa Yesuus bartoota 12 qaba ture. Bartoota 50,000 100,000 qabaachuu danda'a ture garuu waanuma xinnoo waan qulqullina qabu isaa namoota muraasatu qabaatte iyyuu waan gaariidha waldaa kiristaanaa keessatti jechuudha. Inni dhufu immoo sana baree yoo dhufe gaariidha. Maal jedhee gooftaa Yesuus gaara irratti namoota sana nyaachiseetu namoota 5,000 achi booddee bartoota warra 12 waame akkam isinis deemuu barbaaddu jedhe. Kana jechuun isin hin barbaadu jechuu miti. Garuu wanta itti jirtan kana baruu qabdudha. Namni tokko amantaa ani hordofuu barbaada taanaan amanticha keessa hanni akka hin jirre. Amanticha keessa jaalalli qofa akka jiru, walqixxummaa qofa akka jiru, saba hundumaa walqixxeetti akka ilaallu, nama bifaan akka addan baasne, akka hin hanne namni baruu qaba. Gaafa dhufee kana baruyyuu namni gara amantichaatti dhufa jedheen yaada. Maaliif namni tokko tokko amma amanee dhufee kan goyyamu baay'eedha. Hayi nama gaariidha kun jedhee namni dhufee qarshii isaa tajaajilaatti dhangalaasee harka duwwaa hafu jira. Nama sanaan qarshii kee tajaajilaatti dogoggoraan hin dhangalaasinii. Ijaarsa mana waaqayyoo yoo ta'e godhi. Garuu namni dhuunfaan jireenya isaaf akka itti fayyadamu hin godhin jennee yoo itti himne namicha sin baraarraa ilaalcha namicha amantichaaf qabu sin sirreessinaa jedhee. Warra keessa jiranii fi dhaamsa kana yookaan immoo ergaa kanaa barsiisa akkasii kana erga hojjettanii warra ala jiranii fi gara amantichaatti akka isaan dhufan akka waamichaatti diraamaa kana fakkaatu yookaan immoo ergaa karaa diraamaa kana darbuu danda'u maaf hin hojjenne moo itti jirtu? Hin hojjenne ittis hin jirru kun dadhabina keenya isa guddaadha. Kana itti yaadna. Kun yaada gaarii naa kaastee kan itti yaadna. Garuu an maalitti naman al tokko tokko namaan kottu gooftaa Yesuus si fayyisa jettee waamurra inni sun gaarii akkuma ta'ee jirutti jireenya keenya gaafa agarsiistu gaarii natti fakkaata jedheen yaada. Amma warri wangeela lallaban jiru deemanii kottaa gooftaatti amanaa warri jedhan jiru jireenya isaanii agartee immoo namumti akkasittiin si hawwisiisu jira. Ergaa baluutiituu kiristaana ta'anii ergaa baluutiituu kiristaana ta'anii kan jedhamu jechuudha. Kanaafiyyuu amma nuun hojii aartii keessa jirra. Beekta gaa hojii aartii keessa immoo waan baay'eetu jira suusiin jira duuryuma garaagaraa kanatu jira beekamaama aartii jechuun waan xiqqoo qabateen dhufu yoo qamaate malee yaadiyyuu siin dhufuu kan jedhu jira. Sana keessa teenyeeyyuu amantii keenya qabannee hojii aartii Oromoo kana influensi gochuu danda'uun keenyayyuu
eenyummaa keenya beeksisaa jedheen yaada. Maaliif amma namoonni tokko tokko nu beekanu. Akka nu ijoollee kiristaanaa taane garuu isa musliimaas akka wajjin hojjennu isa waaqeffataas isa amantaa biraa qabus wajjiniin akka hojjennu akka jaallannu hin arga. Maaliif namootuma wajjin diraamaa hojjennu keessaayyuu namoonni amantii biraa jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu karaa sana itti adeemaa jirra. Karuma diraamaa kan waldaa qopheessuuf immoo baay'ee gara miidiyaatti hin baane malee waldaa irratti diraamaa waltajjiin hojjenna. Kan waldaa keessa jiru jechuudha. So sanaan itti adeemaa jirra. Akka tiimii keenyaatti immoo amma fakkeenyaaf waldaa biiftuu booleeti miseensi koree ifa biiftuu waan jedhamu qabna. Ifa biiftuu tiimii aartii jechuudha. Akka tiimii sanaatti waldaa naannoo Arsiitti argamtu tokko waldaa tokko hundeessinee fuunee waldaatti laannee guddisnee jechuudha. So hojii aartii sanaanii bakkeetti mul'isnee miidiyaa irratti maal yoo goone ta'eyyuu hamma dandeenyu yaallee irraa inafata garuu. So kana booddee immoo kana caalaatti hojjennaa jedhee naman. Yaa gama aartiitiin wantoota baay'ee hojjetanitti ammasini ispeeshaalitii maaliin kennitu hojjette gama politikaatiin hojjette gama amantii waldaa keessaatiin ergaalee garaagaraa gola namoota tokko tokkoof geessistee jirta. Aartiif amantii kana akkamitti wal bukkee deemsitaati? Aartiif amantii namni baay'een aartistii taatee kiristaana ta'uu hin dandeessu. Aartiif amantiin garaagareedha. Ani immoo Yesuus Kiristoos iyyuu aartistiidha jedhee namana. Maaliif yoo jettee amma Yesuus Kiristoos yeroo barsiisaa ture fakkeenya baay'ee fudhata ture. Amma fakkeenyaaf namicha tokko turedha. Sanyii facaasa ture. Isa kaan dhagaarra buuse. Inni kaan immoo qoraattii gidduu bu'e. Inni kaan immoo lafa tolurra bu'eedha Yesuus. Namichi dhaabbatee facaasaa jira mini baay'ee. Seenaa sana uumeetu ittiin barsiisaa ture. Namicha tokkotu jira namicha soorata ijoollee lama qaba ture inni tokko qarshii gahee konaa kennee fudhatee badee inni tokko immoo manatti hafee gaafa inni badee deebi'ee dhufu immoo bahee simate sitti mul'atu amma namicha wayii dhaabbatee bifa diraamaatikii ta'een jechuudha. So waan sana fuunee hojiitti jijjiiruudha amman keenya nu amma gooftaa Yesuus afaanii waan dubbate sana yoommoo waan mul'atutti jijjiirte caalaatti namaa galuu danda'a. Jenereeshiniin nuyi amma keessa jirru immoo sa'aatii tokko taasisa daqiiqaa lama waatti agarsiisuu filata. Maaliif viijuwaal jenereeshiniidha. Televezyiinii jira, sooshaal miidiyaa jira waan ilaaluu barbaada jaateef jechuudha. Kanaafiyyuu aartistii ta'uun amantii hojii waliin dhiitu. Garuu aartistummaa keessaati gaafa aartistii taatu waan amantii keetti si buusu jiraannaan isa dhiisudha. Maaliif an aartistii ta'e irratteetu waan hamaa gochaa waan amantii hojii wal dhiitu gochaa an amantii hojii walitti hin bu'u jechuun wal keessa jira. Si galee an amman akka mataa kootiitti aartistii kiristiyaana dhadhee dhufaman. Dhiibbaa waan sirra geesse qabaa sirra waan moo hin qabu. Sima nama kee irratti jechuudha ammas ofuma kee irraa kaastee ammas akkaan warra si wajjin jirullee nu ibsuu waan dandeessuuf amma si hojii kana hojjettu wantoonni hafuura kee miidhan jiran immoo hin jiran. Hin jiraata. Maaf jiraata sitti fakkaate. Amma fakkeenyaaf hojii aartii kana keessa gaafa ooltu namoonni hojii aartiitti dhiyoo ta'an beeku. Waan fofokkisaa baay'eetu jira dudduuba isaa. Wal jibbi jira, wal hameen jira, karaa adda addaa kana deemuun jira wanta dubbachuun barbaanne sana keessatti hirmaadhu jedheen yaada nama. Garuu naannooma sana jiraachuun kooyyuu na jeeqa. Mitiiree amma mana waaqayyoo keessa jiraachuun namatti tola gaafa jedhamu iddoo gaarii jiraachuun sitti tola. Lafatti wal arrabsan jiraattee amma yoo nama arrabsu ta'eyyuu namni lama na bukkee dhaabatee gaafa wal arrabsu gaafa waan tokko godhu sitti hin tolu si maaliyyuu. Maaliif eenyummaan keessa kee jiru si qeeqa waan ta'eef jechuudha. Miidhaa sana hin qabaata. Sanaan ala garuu asii jabeeffattee naan amantii keessatti jabeeffattee naani innachi bada sirriisu. Albeema faarfannaa keetti kam gootee? Yoo jalaatan. Ergaan sun mootummaan saankoo ture. Baay'ee itti gammadaan ture. Walaloonsaa kan keetti. An koo ture ergichi. Maarra geesse. Ay albamii dhiisime. Faarfattoota wajjin xaaxaan keessa lixee anatu beeka. Amma waa'ee faarfannaa kaasnee turre hojii faarfannaa kee kun faarfattoota hojii walitti si buusee jira akkamidha? Baay'ees miti garuu namoonni tokko tokko yaa isin hubatan warri si hubatan jiru warri si hubanne immoo erga wal arginee walii wajjin haasofne booddee badaa rakkina qabu. Gama hojii keessaniitiin immoo amma sadarkaa bareedaa irra jirtu irra caalaan garuu akkasa yeroo duraa hojjettan sanaaf ilaalchi namoonni isinii qabani. Amma waan gadi bu'ee fakkaata inni kun akkamiin isinitti maal fakkaata? Yaada kana si qofatu hin taane namoota tokko tokko irraas nan dhagaa hojii yeroo duraa hojjechaa turre hojii ammaa garaagarummaa guddaa qaba. Tokkoffaan hojiin dura hojjechaa turre baay'een isaa gara amantii ijuu walitti dhiyaata. Inni amma hojjennu guutummaa guututti amantiin aladha. Sanarrayyuu immoo akkaataan hojii keenyaa namaa garaagaridha. Amma duraaniin yaada haaraa tokko irratti koomedii tokko hojjenna torbanitti. Amma garuu siitkoomii waan jedhamu hojjennaa. Siitkoomii jechuun mana tokko keessa turta. Mana tokko sana keessatti torbanii yaada haaraa fiduu qabda. Manichuma keessatti. Manichuma keessatti.
Kaarakteriin kee hin jijjiiramani. Namni tokko manicha keessaati yoo dafee haara ta'ee dafee maara yeroo hundumaa. Amma duraanii al tokko yoo jaarsa ta'e hojjedhee al tokko machooftuu ta'een hojjedhaa. Al tokko immoo nama garmalee qoosu ta'een hojjedhaa. Namni hin arga waan adda addaan arga. Amma garuu torbaniini amaluma tokko sirratti arga. Kuni amaluma siitkoomiti. Inni xiqqoo nutti ulfaateera numaaniyyuu. Maaliif haaraatti seenaa jira jaatee fi amma kutaa 4-5 dabarsineerra kutaa itti garuu fooyyessaa deemna. Jalqabaan kaatee hojii koomeedii kana dura hojjechaa turre iyyuu namni baay'een isa yeroo nuyi sirriitti hojjennee arge malee isa dura waan baay'ee koomeedii kufaasa ta'uu waan dadhabsiisaa baay'ee hojjenneerra. Gaafa baatu argamta jaateef jechuudha. So isa kanas sirreessina. Yaada qaban ammayyuu daawwattoonni keenya nuuf haalaatanii maal akka sirreessuu qabnu nuuf haalaatanii hojicha isaaniif hojjenna waan ta'eef wanta jiru hundumaa immoo itti sirreessaa deemna. Akkuma amma nu bira dhaabatanii yaada nu laatan immoo yaada isaanii nutti akka hin qusanne asumaan gaafadha. Sirreessaa amma deemna. Gaaf tokko immoo deebi'ee dhufee baay'ee sirreessitaniitu akka jettu abdii qaba. Gara fuulduraatti nan fooyyessa waan jetteefanii xiqqoo abdii godhadhee jira. Garuu wantoonni irra dabaree tokko jira. Maanni yeroo baay'ee mana nyaataa gaafa banu namni jalqabarra hin bareeda dhumarratti koomentiin kennamee fi maal ta'a gadi bu'aa deema. Faarfattootas yoo ilaalte tajaajiltoota garaagaraa gaafa ilaaltu wantootuma akkuma fakkeenyaatti fudhannee arri isaanii babbareedaadha. Ka'umsi isaanii babbareedaadha. Gidduura gaafa kan dadhabaa deemu. Xiqqoo gaafa hiikan immoo waan biraa ta'a deemu. Dhumni keessa kaayyoon keessan maal yaadaa jirtu gara fuulduraatti namni uummanni kun maal sinirraa ta'e eegu? Ilaa maasitti fakkaate dhuguma dhugaa dubbachuufi waan tokko akka qabatteetti hin deemtu. Warra biyya gaggeessuus fudhadhuu ilaalii, warra waa hojjetus fudhadhuu ilaalii, atileetotas fudhadhuu ilaalii. Al tokko mata biratti jaallatamtee achitti eeguun ulfaataadha. Jaallatamuun salphaadha. Lafa jaallatamte sanatti eeguun ulfaataadha. So nuti hojicha fooyyessuuf yaada qabna. Umurii guutuu koomeedii hojjechuuf yaada hin qabnu. So amma maal goona sitti fakkaate jireenya mataa keenyaan qabaanna. Ana mana baradha. Fuudhuufis immoo jedha dhageessitta. So waan hojjettu baay'een hin dhufa. Anumtu amma yaadi koo akka waggaa 2-3 duraa miti. Iddoo lamatti hirameera jechuudha. Waa'ee haadha manaa koo yaadaa gaafa diraamaa hojjedhuu fi qofaama gaafa hojjedhu garaagara isa ta'uu danda'a namootatti kan waan gadi bu'ee fakkaatu. Garuu yeroo humtiyyuu yeroon si kaasaa si buusa waan jedhamu jira. Amma koomeediyaanota gaarii, artistoota gaarii hedduu qabna. Faarfattoota gaarii qabna. Hin darba yeroon. Amma immoo faarfata haaraa jalaa kan. Akkuma kana immoo amma koomeedii hojjenneerra humna keenya amma sittaansineen hojjennaa yeroon keenya dhumee jedhee yaadu. Booddee garuu koomeediyaanota haaraatti laannee deemuun keenya nafu. Maaliif namoota haaraa duubaaf dhufaniif carraa laannee fi namoota nu caalaa dandeetti qaban hedduu jira jaatee fi isaaniin immoo itti finnee nuyi amma siitti finneerra nuyi siitkoomii afaan oromoo yeroo jalqabaaf televezyiinii tol baasneerra isin immoo kottaati afaan 2-3 hojjedhaa jechuu dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu karoora adda addaa qabna akka dhuunfaa keenyaatti akka tiimiittis diraamaa kana numa hojjenna garuu yeroo dheeraadhaaf waan keessa turre. Gara fuulduraatti smeeguun keenya xiqqaatu jira. Inuma yeroo siin jedhu. Ifa godhisa kana. Keessan turrochaa jirta deemnaadha. Keessan turruun koo amma numa hojjenna garuu guddannee nama guddaa taatee maatii horattee amma bakkee bullee waraabaman waraabbiidhaaf jedhee jechuudha. Booddee ergan fuudhee garuu bakkee bulee waraabamu yoo jedhe warri manaayyuu. Mana dhiisee hin deemu. Gaaffii kana kan isii kaasee fi irra caalaan yaada namoota tokko gaafatu battu amma beekamtiin argamutti amma birriin dhufutti amma maal ta'utti jedhameetti hin daangeffama hojiin isaanii baay'inaan jechuudha. Inni kuni sinirraa tuun eegamu ta'e. Maaliif ka'umsi keessan bareedee jira. Bakka buusaa amma deemtanis gaariidha innillee gaariidha. Utuu injifamu ta'e. Injifamu beekamtii horiis baay'een arganne I think beekamtii xiqqoo arganneerra horiin ganaadha. Ganaadha. Ana nama horii baay'een arganne gaafa horicha argadhu waan goonuu ni ilaallame. Nufannis amma chaalenjoota ati keessa dabarte kana wajjin akkaataan barnoota keetti naqne maalni wantoota dhuunfaa kee wajjin jireenya dhuunfaa keetii wajjin wantoota walitti si buusa hin qabu akkamitti sadarkaa barnootaa kanarra geessiyati. Barnoota an dhugaa dubbachuu fi barnoota nan jaalladha. Barachuun gaariidha deeman yaada. Digirii isaa ta'uu, maastarsii isaa ta'uu, sartifikeetii isaa ta'uu, kutaa 8-9 isaa ta'uu namni yoo barate gaariidha deeman yaada. Qaamni isaa akkuma nyaata barbaadu sammuun isaa yoo barumsa argate bayeessa deeman yaada. Barumsa immoo beekta gaa barumsa mana barumsaa qofa galtee baratta miti. Salamuun faayyuu miti irraa barachaa turan, lootuu irraa barachaa turan. Sammuu baratu qabaatteenaan waanuma argite irraa yuun baratta yoo baranne gaariidha deeman yaada. Kanaafuu taa'uun jaalladhu.
barumsa nan baradha jechuudha. Garuu yeroo koo immoo isaa wajjiniin wal madaalsisee hin deema. Barumsuma qofaarra taa'e immoo waan ittiin nyaadhu immoo hin qabu taanaan immoo rakkisaadha. Diraamaa kanas hojjechaa barumsas barachaa barreeffamas kitaaba barreessaa barsiisaas hojiis qaxaramee hojjechaa ture. Amma danda'ame sa'aatiin amma qabutti fayyadamuuf nan yaalan. Kitaaba lammaffaas harkaa eegnu moo akkami? Yeroo dhiyootti. Ati iccitii na baasisuuf itti hin eegina. Lakki waanuma eegnu natti fakkaata. Dubbadhu rakkoon qabu. Asumatti dhufee sitti baay'ee waan akkasii. Yoo dhume moo? Waadaan sii gala isaa yoo kitaaba nan barreessite kana booddee jalqaba isaa dhufeen asirratti daawwattoota kanatti dubbata. Yaa ta'u gama biraatiin akka komiitii wanti ka'u tokko hawaasa keessaan dhaga'ama. Sooshaal miidiyaatti fayyadamaa jirtu maqaa keetiin garuu namoota baay'eetu banatee wanta garaagaraa jechuun hojjetamaa jira. Inni kun hammam dhugaadha? Sooshaal miidiyaa anama warra akka feesbuukii maal hin fayyadamu. Yuutuubii qofan qaba. Isas waanuma fayyadu waanuma gaarii ta'e irratti namaaf qooduufanidha. Mudannoo tokko sitti maasumaan al tokko Finfinnee keessatti intala tokko wajjin wal argine. Taaksii qabachuufan hiriiraa jira. Yeroos konkolaataan bitanne ammas hin bitanne. Achi booddee dhufteetu akka waaqoo fayyaadhaa nagaadhaa itti nan dubbise. Achi booddee maal eda galgalaa haasa'aa turre minii naan jette. Eda galgala eessa taasofnee jedheen eda chaatii goonee wal agarra rakkinaan qabu walii wajjin haasofnaa baay'ee natti tolta naan jettee turteetti. Haadhoo kun sooshaal miidiyaan qabuun jedheen hinnaate isheen iyyuu maqaa makoon banee namni taasee jira jechuudha. Waan akkasii jira feesbuuk irra maqaa kootiin waan baname jira instaagiraamii irra jira namoonni natti himu angaruu sooshaal miidiyaan fayyadamu. Sooshaal miidiyaa keessaa yuutuubiin fayyadamaa yoo waan namaaf qoodu arguu barbaadan daawwattoota keenya yuutuubii kiyya sabskiraayibii godhanii. Sooshaal miidiyaa fayyadamaa hin jiru. Sooshaal miidiyaa keessaa immoo yuutuubii qofaan fayyadamaa jira jetteen. Hojii aartii hojjettu kana keessatti immoo sooshaal miidiyaan dirqama akkasii barbaachisutti wanti aartistii tokko irraa eegamu jechuudha. Maaliif banatti fayyadamaa jirtu? Namoonni maaliif maqaa keetiin namoota burjaajessu? Isaa fi yaa dhugaadhaan inni agarsiisaa maqaa kootiin namoota gaafa burjaajessanii garuu ani sooshaal miidiyaa kana fayyadamuu walla dhiisee fi faayidaan inni qabu wallaalee miti. Garuu ofii makoofan isa maaneej gochuun dadhabe yeroo koo maaneej gochuun dadhabe. Kanaafiyyuu feesbuukii yoon fayyadamee yeroo koo maaneej gochuu dandeenyee fi nan dhiisee jechuudha. Maaliif yeroon achirratti dabarsu anamma duraanii waggaa 4 dura feesbuukii nan fayyadaman ture. Yeroo sana daqiiqaa 20 fayyadama jedheen sa'aatii 2 fayyadama. So sa'aatii 2 achirratti gubuu koorraa hojii gara biraa hojjechuu wayyadeeman dhiisee jechuudha. So amma sooshaal miidiyaa isin barbaachisu yoo ta'e na barbaachisan. Booddee yoo mana barbaachise iyyuu sooshaal miidiyaa akkaawuntii banadhee namni biraa maaneej akka godhuun godhallee malee sooshaal miidiyaa ofii kootii fayyadamu dadhabinaan qaba achirratti dadhabaadha. Yeroo kee waan gubuufidha moo maal rakkoomti isaanii guddaan? Yeroo koo gubuu isaarrayyuu anatu of to'achuu hin danda'u. Yeroo isin jedhu amma galgala yoo kitaaban dubbisa dee'an daqiiqaa 20tti hirribina qaba. Yoo lallaban dhaggeeffate daqiiqaa 5tti hirribina qaba. Waldaa mageessa sa'aatii 2 ta'anii lallaba dhaggeeffachuun natti ulfaata. Sa'aatii 7 sooshaal miidiyaa fayyadamuun natti ulfaatu garuu. Kun immoo dadhabina kooti galee waan fayyadu gara biraan dadhabsiisa inni kun immoo akkasuma godhataanaan sana mannaa ta'ee dhiisee jechuudha. Gara dhumaatti deemaa jirra. Dhaamsa si keessa jiru carraa kanatti fayyadamiti. Ergaa si keessa jiru dabarsiitii finna. Dhaamsa hin qabu asitti naaf yeroo kee fi gaaffiin kee ulfaataa ta'us baay'ee si galateeffadha. Lammata karaa kee hin bahu. Yaa baay'ee galatoomi. Asumaan immoo yoo na eeyyamteedha warraa koo galateeffachuun barbaada. Baay'ee si jaalladha baay'ee si kabajaa si argachuu kootti baay'ee an nama carroomedha baay'ee na deeggartaa baay'ee ana wajjin dhamaataa baay'ee si yaadeera immoodha dhiyootti akka wal agarru abdii qaba. Uummata kana daawwatu hundumaan immoo YouTube chaanaalii kana sabskiraayibii godhaa laayikii godhaa sheerii godhaa bira dhaabbadhaa sagantaan isaa baay'ee bareedaa waan ta'eef hordofaa wal jajjabeessaan jedha baay'ee galatooma. Daawwattoota fi hordoftoota sagantaa Galoo Show gaaffiif deebii yookaan immoo turtii nuyi komeediyaan Waaqoo Getaachoo wajjin goone barreessaa kitaabaati sirna sumarraan beektu hundi keessan iyyuu turtichi kana fakkaata irraatii waan guddaa barattan jedhee abdii guddaan qabanis torban keessummaa biraa qabadhee amman siniif dhiyaadhutti torban kun torban nagaa siniif haa ta'u.